على ابو صالح. شوف الحمله والله كانت من امس على السائق الخاص والعامل المنزلي، لكن الحمله شملت اليوم كل شيء. اي عامل حتى لو مجدد، حتى لو هويته ساريه المفعول، عامل سباك كهربائي، اي السلام حاجه عليكم ما ورحمة الله تقدر وبركاته. خبيم توتا بيا تمشي في الشارع تشتغل في مكان ما هو عندك يمينك تترحل مباشره، ما تطلع الدوريه لو تنبسطوا ترحيل. فينتبه يقول لك والله العظيم يكلمني واحد اقسم بالله من داخل الشبيسي موظف هناك ضابط، اقسم بالله يقول لي ما فيها هوان ابدا ابدا ابدا، والله لو يجيك من يجي ما يطلعك ابدا، انها ترحيل ترحيل. يعني صلاة صلي في بيتك، بمعنى لا تروحها، الزم بيتك لمدة اسبوعين، مو الخميس هذا اليوم، الخميس اللي بعد بإذن الله عز وجل. الحملة هي لمدة اسبوعين، والله العظيم، والله ثم والله ثم والله. اليوم كلمني واحد يقول لي اقسم بالله 14 حافلة من بني مالك وحدها، غير اللي في البلد وغير ذا. عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيم توتا بيا توتا ردفتوتا يوتيوب شانل هوتي يا جرا كينيا كان رجعت دبين سعودي عربيا حماتي بدي آخرة هاته جرتي جو كان أبود سعودي عربيا كيسة توني أبي واتك من هو ما أنا فيني جرتي جنة وني أتني جرو ربين إسنا إيكو بكا جرتني ربي إسنا إيكو ربي إسنا تيسو هنك دنتي تيسني إسني تفيجا ده وني ربي نما تيسه بابا ساجل ربي نواخايته jarana dubbeen amma jajjabduu taatee jirti. Nutis rakkina keenya ni beektanii? Nutis rakkina guddaa qabnaa jechuudha. Rakkina guddaa nuti qabnaa jechuudha. Kiyyeessa kan manaa nyaateen bulle alatti farshoo dhugu dhageessee san taane jechuudha. Kan ifiifuu biyya hin qabne biyyatti gallu sanuu hin qabne duubni teenyaa duwwaate biyya namaa keessatti abbaa biyyaa kan mirga qabu ajjeefnaa jechuudha. Tumna waraana bela rakkinni keenya guddaan isa kana bile rabbi subhanahu isa kana rakkinnummaan keenya guddaanu mee namni akkamitti barsiilaa namni biyyatti galu qabu namni abbaa qabu namni mootummaa qabu waan kana dalage dhuga namni bakkatti galu hin qabne namni biyya hin qabne namni qeefira roorrifamu akkami biyya namaa keessatti nama jeesa nama tuma mee jirame dubbi kana ajaa'ibaa mee xiinxala waan kana wallaahi dubbi tun xiinxala barbaada lugar bitti hiyyeessa billaacha kan hudduu fi irraa hin qabne dhagatti buusuu jechuudha. Warra biyya tana keessatti dhufee suudii hojii wal lolu suudii hojii wal lolu deemtanii biyya teenyatti maa taa'ee danda'a jettanii hinduun hedduu barbaaddan. Silaa biyya tana keessatti akka shunkurtiitti nama jeesan namni nama jeese hin bahu biyya tana keessatti akka yaabatti ajjechaa ajaa'iban nama jeesan nama qixaaxaa akkasitti ablee mataa namarraa muran jechuudha. Miskiina kana qama galaafattan. Sababa keetanii miskiinni meeqa maaliif biddeen dhaba? Riskii maa dhaba? Kana maaliif hubachuu dhabdan? Sammuun namaatu maal yaaddi? Buleen kee maal yaaddi? Maaltu isin dhagabu? Deemtanii biyya teenya maan qabsoon? Deemtanii taa'ee danda'aman ajjifne. Hangaasaa Ibraahim irratti harkaan bamaan fudhanne. Warri gaara kana keessatti meeshaa kuduraa bifirra baatee kijibtuun iddoo waa takka kan hin fayyadne gaara kana keessatti ta'anii rakkoo uummata biyya teenyaa irra fiddan miskiina meeqa dhalaa meeqa ijoollee meeqa biyya sana keessa jira mataa keessan qofaaf akkamiin jettan rasaasan dhaanii nama ajjeesuun nama dhibba abbaa beete yoo rasaasa harkaa baate waan rasaasan bitattan sana haati ta'e qulla deemtee haadha ta'e kan himaan ergine abbaan keessan qulla marxoo takka qofaa nama sadii deema maan erginaaf. Waan asirra saasan bittanii namaan kaf gootan obboleeyyan keessaniin biddeena dorbitan obboleeyyan keessan mana hidhaatti jirtan fittan obboleessa keessan meeqa amataa fi baatee lama jira amataa fi baatee sadii jira amataa fi baatee afur ijoollee meeqa jira mee laalaa Jalan bisa kita marate. Tacika itu. Tuan jip. Obenin media mata meti malin lakko ke yara dubbat bujora ma meti dia ga mangisti meti bidu aga bitta bada takka wahida nas ke datti takko takko mane bari takko mane nama sabun ban nama hatun ban ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ተብለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችን ናፈቀን። ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከ2 ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን።
gaara keessa taa'anii ajjeesu. Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti, harki irraa na kaasaniiti, haayir na buusanii, haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Digalee kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanii Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha. Mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti baatii torba duraan viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufnee nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammii keenya ta maraatte tachi keessatti waan baay'ee takka dararamu jirra rakkatu jirra kana duras liivii kana waraabu turre akkuma yaadata waraqaa turtan wallaahi bulchinaanii ta'ee jira baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa ummata oromoo mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti akkamitti miidiyaadhaaf akkamitti mangistiidhaaf akkamitti biyya kana keessatti dararamta amala takkaan wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne haadha mataa kiyya yaadne rakkootaa kiyya oomsee wallaahi ummata tokko nama dhaggochuu adda tokko nama deemti keenya iyyuu waggaa jortaa gaafa inni jortaa amma imbaasii keessa si ciise waan goonu qabdu dura barakaatiin jiru sinin jechuu turre barakaatiin jiru jennee sin sabuu turre amma waan sin sabu takka hin qabnu imbaasii keessa si ciise imbaasii keessa hin gaafadhaa nun jedhan OBN'n miidiyaa ummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatu nuti oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takkaa wayii dhabna as keessatti rakkoo tokko malee badii takka malee nama saamuu hin baane nama hatuu hin baane rakkoo tokko malee dhaggaa amma kana kan hidhamu jirru maal yaa ummata oromoo sin maaf nun birmanne miidiyaa maaf nun birmanne maal goone nama maa takka hin goone amsaayyaa miira keessa galeetiin jedha waan hin jedhe dubbatu qabu yeroo darbellee ummanni ilii biratti nu laaluun turtan galtan nu seetan isiillee nuti hin galle as wajirraa nuti ummatuma sani iyyine namatti himan dhabne lammii itti himan dhabne amma immoo yoo dubbannee fala argine jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaadhi isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maali loogiin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asittiin warri waggaa tokko ji'a sadii maaliif hin galle baay'inaan uummanni kan jiru mana hidhaa kana nama 30 ol tol jira ambaatii nama gachileettee gachi nama isaan gacha hin agarre akka hidhaa jira uummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni hin midhi ilaalu waan kan akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan doollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hujirra dhoollee rakkoo cimaa qabnaa hagara yoo biyya biyya keenyatti galchaa nu fixa biyya keenyatti galuu barbaanna mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti furmii keenyatti dabarsinuuf hin qabnu hundi isaa kun tapha saffisaan Itoophiyaa waan jedhamu akka jiru guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bullee gadi fageenyaan nu laala gadi fageenyaan fuudhi nuti amma hidhattanii yaatanii tarkaanfii maali fudhannee jettan sun wallaahi lazim gootummaa hin mul'isu gowwummaa keessanii malee dalagata barbaadnaan koottaa timira jala dalagadhaa re'ee dalagadhaa maallaqa halaal dalagadhaa biyya teessanii gala qawwee bitadhaa taajee danda'a ajjeesa milishaa ganta keessa deemee nama ajjeesu sun ajjeesa goota jedhamtan akkasitti dhugaan goota isin maallaqa karaa irratti sagaraa karaa irratti sagaraa masgiidaatu hin jarre ka sagaraa hin biyaada kana qashaa quduraa rabbiya maallaqa haraam walitti qabdanii maallaqa haraamiin biyyan shooror keessina obboleeyyan keessin shooror keessina dhaamsa warra gaarii jiru dhaamu kanuma dhageessanii maallaqa biyya galu torbaan tokko faayidaan qabne kaaf torbaan tokko hin teenye maallaqa qashaa maallaqa fuudhuuni miti hunoo sagaraa waan biraatii miti sagaraatu hin jarre kanaan akka waan maallaqa nafi dalagataniitti kanaaniif mataa wareertina koottaa re'ee teessan dalagadhaa timira keessan dalagadhaa 5,500 dalagadhaa maallaqa halaal keessa haadhaa galaa soggotii bitadhaa kana kan inni jedhamu malee kijiba jirtan gootummaa see miti kilaash meeqa qabattanii suuraa ka'uun gootummaa miti yoo gootummaa barbaaddan woboo dabalama kana laa dhageesse yoo dalagachuu dhufuu baattee niin qabsaawaa jechuu barbaadde woboo bira dhageesse malee wanni asii kijibaan mataa wal gargalchinuuf hin jirtu woboo bira gala woboo wajjin qabsaawaa goota san ta'uu baannaan kottu dalagaa isii yaamna hotta dalagadha dalagaa isii yaamna hotta dalagadha malee qabsoon takka wanni qabsoorra jirtan takka hin jirtu jechuudha bilaashumatti biyya namaa keessatti hidhattanii dhumu jirtan
kana dhaamsanii isin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.